Tole akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii viidiyoo biraadhaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo kanarratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 12ffaa kan Mathematics for Grade12 kan jedhudha. Kutaa 12ffaatiif jechuudha. Paartiiwwan darbeeratti boqonnaa lamaffaa keessaati paartii 7 walitti ilaallee ture. Paartii 7 kun paartii 8ffaadha. Paartii 8ffaa keessatti derivative of a product kan jedhudha jechuudha kan itti walitti ilaallu. Kana jechuun f times g derivative at x is equals to f derivative of x times g of x plus g derivative at x times f of x akkamitti akkan ta'u walitti ilaallaa jechuudha. So mee jalqabnu. Akka yaadatti garuu kanan isinii kaasumaadha. Ijoolleen baay'een ammayyuu subscribe gochaa hin jirtanii yaa'u jijjiiramni jira. Garuu akka baay'ina uummata Oromoo subscribe gochuun nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu subscribe godhaati nu deeggaraan isin jedha. Inni kan biraani exam time kan jedhu chaanalii keenya kan biraadha. Karaa sanaatiin nu deeggaruu dandeessu isa subscribe gochaa jechuudha. Warri qubee akaadaamii subscribe gootan jechuudha. Akkasuma immoo warri subscribe gootanii maatii taatan immoo jechuudha. Viidiyoo keenya like gochuu hin dagatinaa isin jedha. Akkasuma immoo share godhaa fuula Facebook keessan irratti share godhaa ijoollee hedduu bira akka ga'uudhaatiif. So let we start. Auto product derivative of product to ilaalin dura derivative of constant multiply of a function kan jedhu walitti ilaallu. Kana jechuun if f is a differentiable at a yookaan immoo function f jedhamu tokko jechuudha derivative ta'a yoo ta'e at a irratti jechuudha. Then for any constant number k then the function k times f is differentiable at a asirratti f kun differentiable dha yookaan immoo derivative qaba taanaan a irratti jechuudha. Any constant number in your function kanatti baay'ate yookaan k times f yoo ta'e jechuudha. K times f is also a differentiable function dha jechuudha. Asirratti k times f derivative at a jechuun kun asirratti k kun constant dha taana gara alatti baafachuu ni dandeenya jechuudha. Sana booda maal ta'a k times f derivative at a ta'a jechuudha. Fakkeenyaatiin ilaallu. Let jennee akkanutti f of x in keenya is equals to x square haa ta'uti x square asirratti f of x in kun it is differentiable function dha sababiin isaa maalidha kan inni derivative kun f derivative at x is equals to malta 2x ta'a because it is a power function gadi ta'e jechuudha. Amma let assume g of x jechuun 3 times f of x dha jennee akkaanu g of x jechuun 3 times f of x asitti maal jenneera k times f of x yoo ta'e jenneera. So kana jechuun qixxeetaa maal ta'a 3 times f of x jechuun maal jedhama x square dha 3 times x square. Kanaaf iyyuu gaamma asirratti g derivative at x gaafa barbaadnu jechuudha. Maal goonanneera iddoo kanatti g derivative at x jechuun isa kana guutummaa isaatti derivative gochuudha miti. Kanaaf iyyuu sadii kun immoo itti baay'atee jira. Kanaaf iyyuu sadii kana gara alaatti baafne times maali ta'a jechuudha f derivative at x ta'a jechuudha. So is equals to 3 times kun immoo maal jenneera f derivative at x jechuun immoo 2x jechuudha. So 2x is equals to 3 times 2x jechuun immoo 6x ta'a jechuudha. Bifuma kanaatiin egaa function gosa hedduu gaamma fakkeenyaatiif let f of x in keenya is equals to 6 times root x tote jechuudha. 6 times root x tote kana f of x derivative keenya barbaaditu nuun jedhe jechuudha. Derivative of f of x barbaaditu nuun jedhe maal goona jechuudha. 6 kun alatti baa 6 times root x derivative ta'a jechuudha. So 6 times root x derivative jechuun immoo maal jechuudha. Kana dura akka laallatti 1 over 2 times square root of x taate jechuudha. So kana na walitti baay'isnu 6 divided by 2 3 over square root of x ta'a jechuudha gaafa derivative goon. Kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeenya. Inni kan biraani derivative of polynomial functions. Polynomial function gaafa derivative goonu jechuudha. Polynomial function jechuun egaa maalidha walitti da'aminsa power function miti. Power function walitti da'amaniitu polynomial function kennu. Power function jennaan isiniin jedhu garuu exponent isaa dirqama maal ta'uu qaba? Timesti biyaan integer number ta'uu qaba. Integer number keessa natural number ta'uu qaba jechuudha. Kan whole number. So kana dura maal laallee ture fakkeenyaatiif f plus g plus h the whole derivative otoo nuun jedhe jechuudha. Qixxeetaa maal jenneerra f derivative plus g derivative plus h derivative dha kan jedhu walitti ilaallee ture. So polynomial function it is a summation of a power function dha jenneerra. Sanaaf iyyuu asirratti f derivative at x jechuun maal jechuu ta'a jechuudha. Kun asirratti kophaasitti derivative goona jechuudha.
x an times x to the power of n gaafa jedhuga maal ta'a jechuudha n times an x to the power of n minus 1 ta'a jechuudha plus kanas immoo gaafa derivate goonu n minus 1 kun lafatti bu'a n minus 1 goone iddoo kanatti bracket banne cufuun dirqama times an of n minus 1 the power of x n minus 2 taati jechuudha iddoon kun maaliif irraati lama hir'isna waan ta'eef plus jedhee bifa kanaatiin itti fufaa jechuudha n minus 2 times an of n minus 2 x to the power of n minus 3 jedhee plus jecha akka kanaatti itti fufaa jechuudha ishee kana immoo gaafa derivate goonu a1 taati jechuudha plus kun immoo gaafa derivate ta'u 0 dha jechuudha so derivative of polynomial function bifa kanaatiin ta'a jechuudha asirratti egaa example dhaatiin ilaallu example irratti let's say f of x is equals to 3x to the power of 6 plus 7x square plus 3x plus 1 otoo nuun jedhe this is a polynomial function idha kun maal polynomial function idha polynomial function kana gaafa derivate goonu f of x derivative jechuuni is equals to 3x to the power of 6 kana kophaatti maal goona derivate goona gaafa derivate goonu 3 times 6 kun gad buutii miti 6 times x to the power of 6 kana irratti immoo tokko hir'isna jechuudha 6 minus 1 plus kunis lama kun gadi bu'aa miti 7 times 2 times x to the power of meeqa ta'a jechuudha 2 minus 1 ta'a jechuudha plus kunis immoo maal taati asirra tokkotu jira miti keessa kun gadi buuti 1 times 3 x to the power of 1 minus 1 ta'a jechuudha iddoon kuni inni kan biraa immoo kuni x hin jiru waan ta'eef 0 dha constant derivative 0 dha plus 0 ta'a jechuudha so f derivative at x jechuun maal ta'a 3 times 6 that is 18 x to the power of 5 plus 7 times 2 14 x to the power of 2 minus 1 jechuun x ta'a waan ta'eef plus 1 times 3 x to the power of 1 minus 1 jechuun kun 0 taati miti x to the power of 0 is 1 so 3 times 1 is 3 ta'a jechuudha kana kanaaf iyyuu akkini qormaata irratti garuu kana barreessuun sin hin barbaachisu callisanii numa f derivative at x is equals to 18x square no x cube plus 14x plus 3 jettanii kaa'uun ni danda'ama jechuudha qormaata irratti okay exercise 2.10 immoo ilaallume find the derivative of each of the following functions isaan kuni polynomial function dha polynomial function kanaati fi wanti isaanii barbaadna jechuudha derivative isaan as keessatti isheen kun qofti polynomial miti sababiin isaa maalidha polynomial ta'uudhaatiif kun dirqama maal ta'uu qaba ture an element of whole number ta'uu qaba ture so kanannaa derivative goonu f derivative at x gaafa barbaadnu jechuudha is equals to 10 kun jalqaba gadi bu'a 10 times 1 over 10 jechuun maal ta'a 1 ta'a so x to the power of 9 ta'a jechuudha isheen kun kanas immoo gaafa derivate goonu f derivative at x is equals to root 3 kun alatti ba'amtire jalqabumaayyuu root 3 times kun immoo 3 kun gadi buuti times x to the power of 2 ta'a jechuudha 3 kana irratti lama hir'isna kanannaa walitti wanti goonu 3 times root 3 x square ta'a jechuudha kana gaafa derivate goonu inni kan biraan kanas gaafa derivate goonu f derivative at x is equals to 4 over 3 kun gadi buuti mitire kanaafiyyuu 4 over 3 times 3 isheen kun jirti dura jechuudha sana booda times x to the power of 4 over 3 minus 1 ta'a jechuudha kun kanatti gaafa baay'atu is equals to 4 over 3 times 3 that is 4 x to the power of kun immoo gaafa irratti irrattu 3 4 minus 3 is equals to 4x to the power of 1 over 3 taati jechuudha gaafa derivate goonu isheen kun immoo gaafa derivate goonu f of x derivative is equals to maal ta'a jechuudha kana kophaatti derivate goonu 4x to the power of 3 minus kunis kophaatti derivate ta'a 3 kun gadi buuti 6 taati jechuudha 6x to the power of 2 plus kun immoo gaafa kophaatti derivate gootu yookaan immoo kana walirraatti irratti derivate gochuu dandeenya yookaan immoo kophaatti derivate gochuu dandeenya jechuudha kanaafiyyuu kana gaafa kophaatti derivate goonu 3 taati kun immoo gaafa kophaatti derivate goonu minus 2 taati jechuudha kana jechuun 4x to the power of 3 minus 6x square iddoon kun immoo 3 minus 2 jechuun immoo 1 taati jechuudha kana jechuudha so inni kun kana fakkaata inni kan biraan egaa lakkoofsa lammaffaa irra kan jiru maalidha find the derivative of each of the following jedha functionii kanaatiif derivative isaa barbaadna itti aansee immoo maal goona compute the indicated values isaan kanammoo ni barbaadna jechuudha iddoo kanatti kuni dy over dx jechuun derivative of y kana barbaadi jechuudha salphaadhumatti so jalqaba irratti maal goona derivative isaanii barbaadna kana jechuun dy over dx barbaadna jechuudha asirratti a irra kan jiru irratti kuni so dy jechuun maal jechuudha kanadha mitire kana jechuun d over dx into
2 times root x jechuun karaa biraatiin y derivative jechuun ni dandeenya iddoo kanatti y derivative. That is equals to 2 kuni constant dha waan ta'eef alatti baafanni times square root of x derivative jechuudha. So 2 times square root of x jechuun immoo gaafa derivative goonu 2 times 1 over 2 times square root of x dha. Isheen kun qofti gaafa derivative gootu kana taatiin neera kana dura jechuudha. So 2 kuni 2 kana naa balleessu 1 over meeqa ta'a jechuudha root x ta'a jechuudha. Sana booda asitti maal godhinu jedheera derivative kana evaluate godhinu jedheera. Kana jechuun d over dx dy iddoo kanatti of 1 derivative wanti godhinu jedheera. Kana jechuun kana keessa dhufne tokko galchuudha jechuudha salphaadhumatti 1 over square root of 1 is equals to 1 ta'a jechuudha. Inni kan biraanii afuriiftiifis akka nuti hojjennuudhaatiif barbaadudha. Asitti hojjedhu dy over dx of 4 nuun jedhe is equals to maal goona jechuudha as keessa binne afur galchuudha jechuudha. So 1 over square root of 4 ta'a jechuudha. So that is 1 over 2. Kuni bifa kanaatiin hojjettu jechuudha. Isa kana sootee bifuma kanaatiin 9 over x square jedhamti. Y derivative isaa qofa isiniif haa barbaadu. Isa kana ofii keessanii keessa galchitu. So kana jechuun 9 times x to the power of negative 3 gochuun dandeenyu kana yoo barbaanne. So kana gaafa kanaatti dabarreessanii booda jechuudha derivative innaa goonuma maal ta'a jechuudha. Ishii kana jechuun bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Y derivative is equals to 9x to the power of negative 3 derivative. Kan ammoo ganna derivative goonu negative 3 kun gadi bu'a. 9 times negative 3 negative 27 x to the power of kun immoo negative 3 kana irratti tokko irratti namni negative 4 ta'a jechuudha. Kana jechuun negative 27 divided by x to the power of 4 ta'a jechuudha. Sana booda as keessa negative tokko galchina tokkicha immoo sadii galchine hojjechuudha jechuudha. The same is true for this one. Kanaatiifis akkuma kanaatti hojjettu jechuudha. Inni kan biraani derivative of a product kan jedhudha. Derivative of what? A product. The derivative of a product. Functionii kana dura maal walitti ilaalle ture? Derivative of a summation ilaalle ture. F plus g the whole derivative at x jechuun qixxeeta f derivative at x plus g derivative at x kan jedhu walitti ilaalle ture. Akkasuma f minus g derivative at x jechuunis qixxeeta f derivative at x minus g derivative at x ta'uusa walitti ilaalle ture. Video kana irratti immoo kan nuti walitti ilaallu f times g of yookaan immoo f times g functionii kana gaafa derivative goonu maal ta'aadha asirratti jechuudha. Kun derivative isaa maal ta'a. So derivative in wanta kana if f and g are differentiable function yoo ta'an f fi g ni differentiable function yoo ta'an at a irratti jechuudha. Then f times g is also differentiable function dha jechuudha at a. Then f derivative at f times g derivative at a jechuun maaltiin kennaman nuun jedha f derivative at a times g of a plus f of a times g derivative at a dha. Inni kuni formulaadha bakka kana shamaddaduudhuma irraatiin kana fi filannoo biraa hin qabdani. Kana shamaddaduudhumadha jechuudha filannoo hin qabdan. F times g derivative at a jechuun f derivative at a times g of a plus f of a times g derivative at a. Tokkicha tokko isa derivative goone isa derivative hin taanetti baay'isna jechuudha. Ida'u amammoo isa jalqaba derivative hin taane isa derivative goone isa jalqaba derivative immoo to derivative goone itti baay'isna jechuudha. Mee kana proof goone alaalla. Proof akkamittiin kuni kan akkanni ta'u jechuudha. So f times g derivative at a jechuuni karaa biraatiin by definition of derivative jedhatiin jechuudha. Derivative keessatti fakkeenyaatiif f derivative at x jechuuni yookaan immoo at a jechuun maal jechuu dandeenya kana dura f of x minus f of a divided by x minus a dhaan as x approach to what a. Kuni that is the definition of derivative jechuudha. So isa kanarratti illee kuni apply ta'a jechuudha. Kanarratti gaafa apply goonu asirratti bakka f kana kan bu'e maala f of f times g dha. So f times g of x minus f times g of what a ta'a jechuudha asirratti divided by x minus a goona jechuudha. So amma gaa kaayyoon keenya kanatti deebisuudha. Isa kanatti deebisuudhaatii fi let kanarratti isarra keessa kanarratti jechuudha callisni lakkoofsa 0 dhufu wayii itti aayidaanu. Kana jechuun fakkeenyaatiif maalitti aayidaanu f times a times g of x plus f of a times g of x kan jedhu kana kun lamaan amma negative f of a times g of x plus f of a times g of x jedha. Kun lamaan na walitti daanu maal ta'a 0 ta'a. Garuu kanaaf inni asirratti aayidaanu mee asirratti jechuudha. Kana jechuun f times g of x jedhamte kun kana jechuun gargar baasuu dandeenya miti barbaanne f of x times g of x
minus kunis immoo maal gochuu dandeenya f of a times g of a gochuu dandeenya. Sana booda asirratti ida'uu gooneetu kanatti ida'an. Kana jechuun ida'uu kana itti ida'anu maal ta'a negative f times a of g of x plus f of a into g of x ta'a jechuudha. Divided by x minus a dha jechuudha. Kana akka jirutti qabna. Sana booda asirratti amma nuti mee walitti haafinnu. Kanaa fi isa kanaaf jechuudha. Isa kana walitti haafinnu. Kanaa fi kana. Kana jechuun f times x g times x g of x minus f times a f of a times g of x. Amma immoo isaan kana lamaan immoo walitti haafinnu. Jalqaba isa kana barreeffame itti aansine immoo isa kana. Kana jechuun plus g of x times f of a minus f of a times g of a goone jechuudha iddoo kanatti. Divided by x minus a ta'a jechuudha iddoo kanatti. X minus a. Sana booda adda bifa kanaatti barreeffanne booda iddoo kanatti kuni f of x as jira. G of x jira. Asirrattis immoo f of a g of x jira. Kanaafiyyuu g of x fi g of x kun lamaan isaaniitiif maalidha? Koomanidha. Sanaafiyyuu isa koomanii ta'e sana alatti baafannu. Kana jechuun isaan kana lamaaniif kophaatti jechuudha. So g of x into amma maal tafe iddoo kanatti f of x tafe minus iddoo kanatti maal tafe f of a tafe jechuudha. Kana ida'uu isa kanaatiif immoo kophaatti amma isaa barreeffannu akka kanaatti jechuudha. Asitti immoo maalidha? F of a kana koomanii qabna moo hin qabnu? Kanaafiyyuu f of a alatti baafannuuti. Sana booda asitti maal tafa? G of x minus iddoo kanatti immoo g of a tafa jechuudha. G of a. Sana booda divided by maali ta'a jechuudha? X minus a ta'a jechuudha. Amma gaa sana booda kana immoo gargara qoqqoonnu kophaatti jechuudha. Asirraa kaanii isa kana hiruu x minus a daatiif akkasuma immoo kana immoo x minus a daatiif jechuudha. Kana jechuun maal ta'a jechuudha iddoo kanatti barreessuuti. G of x into f of x minus f of a divided by x minus a jechuun dandeenyu ishee kana kophaa isheetti jechuudha. Sana booda plus kanas immoo kophaatti jechuudha. F of a into g of x minus g of a divided by x minus a dha jechuudha. Amma gaa asirratti ilaala isheen kun kophaatti jechuudha. Ishee kana jechuun maal taati? F derivative at a taati. Isheen kun immoo maal taati? Iddoo kanatti jechuudha. G derivative at a ta'a ture isheen kun immoo jechuudha. Kana jechuun iddoo kanatti maal ta'a? F derivative at a. Ishee kana jechuun immoo maal jechuudha? G derivative at a. Sanaafiyyuu gaamma waliigalli isaa maal ta'a jechuudha iddoo kanatti gaafa barreessinu. Iddoo kanatti isiniif barreessutti g of x kun akkuma jirutti jira. Ni jalqabarraa kun jechuudha times f derivative at a plus kun immoo maadha? F of a akkuma jirutti jira. F of a times g derivative at a ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu kana jechuun f derivative at a times g at a plus g derivative at a times f at a ta'a jechuudha. Laala isa jalqaba finni sana faana the same formulaadha jechuudha iddoo kanatti mutaawwal jala darbuun malee f derivative at a times g derivative at a plus f of a times g derivative at a ta'a jechuudha. Tole egaa asirratti kuni at a point irratti gaafa derivate ta'udha jechuudha. Amma immoo egaa as a function to derivate goonee maal ta'a kan jedhu immoo alaallu. As a function gaafa ta'u egaa f times g of x the whole derivative jedhamti egaa inni ta'u. So kana gaafa derivate goonu kana bakka a kana x galchuudha malee wanti haaraa wanti addatti nuti wanti jennu hin jiraatu jechuudha asirratti. So iddoo kuni asirratti derivative hin qabu. Kun iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti gaafa derivate ta'u f derivative at x times g of x plus maal goona jechuudha iddoo kanatti immoo g derivative at x times f of x ta'a jechuudha. Kani as a function irratti immoo gaafa ta'u immoo kana ta'a jechuudha. Mee find f derivative at x of the following function using product rule jedha. Product rule fayyadameeti isaan kanaatiif maal barbaadedha? F derivative at x barbaadedha. Fakkeenyaatiif a irra kan jiru kana walitti ilaallu. A irra kan jiru kuni maaltu nuu kenname? F of x in keenya f of x is equals to 2x plus 1 times x square plus x minus 5. That is a product of two functions. So
amma gaa kana f derivative at x gaafa barbaadnu jechuudha kun a irra kan jirudha f derivative at x gaafa barbaadnu let us assume this is h of x haa jennu kanaan immoo g of x haa jennu kana jechuun jalqaba irratti isa kana derivate goona kana immoo too derivate godhin maal goona jechuudha itti baay'isna jechuudha kana jechuun qixxeetaa maal ta'a 2x plus 1 the whole derivative times kun immoo too derivative hin ta'in itti baay'ataa jechuudha x square plus x minus 5 ta'a jechuudha. Amma plus goonitu gaa maal goona jechuudha midhaan ammoo isa kana otoo derivative godhin kana immoo derivate goonitti baay'isna jechuudha. Kana jechuun x square minus plus x minus 5 derivative times 2x plus 1 ta'a jechuudha. Tokkicha kana derivate goone kana immoo otoo derivate goonitti baay'isna tokkicha immoo kana otoo derivate godhin kana immoo derivate goone walitti baay'isna jechuudha. So amma gaa asirratti kana gaafa derivate goonu maal ta'a? It is 2x. No, 2 taati jechuudha gaafa derivate goonu jechuudha maaliif waan kun 2x times derivative jechuun 2 ta'a plus 1 derivative immoo 0 dha waan ta'eef jechuudha times kun immoo tuma derivative hin ta'e waan ta'uudhaaf akkuma jirutti walitti baasna jechuudha x square plus x minus 5 ta'a jechuudha sana booda plus amma immoo kana derivate goona jechuudha kana gaafa derivate goonu x square gaafa derivate goonu maal ta'a 2x x immoo gaafa derivate goonu maal ta'a 1 minus 5 gaafa derivate goonu negative 0 dhufaa jechuudha times 2x plus 1 ta'a jechuudha sana booda gaa kana gaafa hojjennu gaa maal ta'a jechuudha 2 times kana jechuun 2 times x square plus 2x kun immoo kanatti gaafa baay'atu minus 10 ta'a jechuudha sana booda plus ammoo kana walitti baay'isna jechuudha kana jechuun 2x plus 1 times 2x plus 1 kana jechuun square godhi jechuudha miti kanaafuu kana gaafa walitti baay'isnu 2x times 2x that is 4x square plus kun immoo kanatti gaafa baay'atu 2x sana booda kanammoo kanatti 2x kun immoo kanatti plus 1 ta'a jechuudha kanaafuu kana gaafa walitti daanu 4x square fi 2x square kun walitti daamee meeqa ta'a 6x square ta'a plus 2x kun 2x kana walitti daamanii meeqa ta'u 6x ta'u kun immoo minus 10 iddoo kan ta'u plus 1 hin jira minus 9 ta'a jechuudha gaafa derivate goonu jechuudha kan a irra jiru kan c irra jiru kan isin hojjedha isa kaan immoo ofii keessaniiti hojjettu jechuudha. C irra kan jiru kuni maalidha f of x is equals to maaltu nu kenname x into x square plus square root of x dha kan nu kenname jechuudha asirratti. So f derivative at x gaafa barbaannu gaa jalqaba irratti x kana derivate goone kan ammoo derivative goone walitti baay'isna. So x derivative gaafa goonu maal ta'a 1 times any number that number waan nu kenna kan mataa masaa waan nu kennu dhaatiifi maal ta'a jechuudha kun x square plus square root of x qofa ta'a jechuudha plus amma immoo isa kana derivate goona kan ammoo to derivate hin godhin jechuudha kana jechuun x square plus root x gaafa derivate goonu maal ta'a 2x plus 1 over 2 times square root of x taate jechuudha kana na derivate goonu times x immoo akkuma jirutti jira jechuudha x sana booda is equals to kuni akkuma jirutti jira x square plus square root of x kun immoo maal ta'a times x qaba waan ta'eef plus 2x square kun immoo kanatti gaafa baay'atu x over 2 times square root of x taati jechuudha kana jechuun egaa qixxeetaa maal ta'a x square kunii fi 2x square kun na walitti daamu 3x square plus kun immoo root x plus x over 2 times root x isa ofii keessanitti walitti daa sa'aatii keenya qusachuudhaatiif root x plus x over 2 times square root of x ta'a jechuudha. Kana walitti daatanii kaa'uu dandeessu kan immoo bifa kanaatiin soo keessanii rakkina hin qabaatu jechuudha. So kun egaa ansari keenya isa dhumaati jechuudha. Kanaafiyyuu product wanta nu kenname tokko bifa kanaatiin jechuudha kan nuti derivative isaa kan nuti barbaannu jechuudha. Viidiyoo itti irratti derivative of equation functions kan jedhudha kan nuti walitti ilaallu jechuudha. Kana jechuun bifa f over g derivative of x yoo barbaadnu jedhee akkamittiin akkanni f derivative at x times g of x minus g derivative at x times f of x over g of x square akkamitti akkanni ta'u walitti ilaallaa jechuudha. Viidiyoon kun ijoollee baay'ee bira akka ga'uudhaatiif jechuudha laayik godhaa viidiyoon keenya tokko isaa adiraa laayik godhaati laayik 100 200 gashaasti mee adiraa isiniin jedha galatooma nagaatti.